Nagaan siniif haa ta'u hordoftoota YouTube channel Fayyoo Jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u viidiyoo kabiraatiin dhufeen jira. YouTube kiyyaaf haaraa horii taatan subscribe gochuun viidiyoon kiyya akka isin bira gahu gochuu ni dandeessu. Egaa yeroo baay'ee jechuudha wanta isin akka qoosaatti ilaaltan tokko gara lubbuutti deemuu danda'a jechuudha yeroo baay'ee jechuudha. Wanta akka haasaatti eegalame tokko balaa namatti fiduu danda'a jechuudha. Eenyuun keessanuu waan gootanii of eeggannoodhaan gochuu qabdu, waan gootan itti yaadanii gochuu qabdu. Biyya Arabaa keessa yeroo jiraattan jechuudha. Biyya Arabaa keessa jiraate namni miidiyaa hin gargaaramne jira hin jedhu. Miidiyaa kan hin gargaaramne jira hin jedhu. Wal keessa gargaaramtu malee jechuudha. Wal faana in gargaaramtan hunda namni tokko hin gargaaramu garuu tokko YouTube yoo gargaarame Telegram kan gargaaramu jira, Instagram kan gargaaramu jira, Facebook kan gargaaramu jira, baqa garaagara waan garaagaraa kan gargaaramu baay'eetu jira jechuudha. Akkasuma Twitter እና isaan kana keessa jechuudha ni kan hin arge TikTok irratti jechuudha. Isheen tokko maal jette viidiyoo hojjetti seetanii irsi maadaamii abbaan manaa madaamii osoon beekini na ulfeessee jira maal jettanii na gargaartu jettee kan boossu tokko jechuudha. Inna garaashii jechuun uffata ofirraa akkana qabdee agarsiisteetti. Dhugaa dubbachuudhaaf garuu garaashii bokokeera carqii of keenye garaadhuma ishii mul'istee jirti. Carqiin goone uffatan goone garaashii bokokaa iddoon dhugaa haa ta'u soba haa ta'u garuu wanti isheen jette kuni. Namni waan tokko yookaan feekii hojjechuu danda'a. Tokko follow barbaachuu, laayikii barbaachuudhaaf waan akkana hojjechuu danda'a. Inni lammataa immoo dhugaadhumaanis hojjechuu danda'a. Wanti kun lamaan garuu follow barbaadas haa ta'u, dhugaas haa ta'u garuu riiskii nama sana irratti fida jechuudha. Adagaa keessa jirti jechuudha mucaan kun dhugaa waaqaati. Wanti yeroo tokko qoosaadhaaf jedhamuu fi dhugaadhumaaf jedhamu lamaanuu yerootti balaa keessa nama gashu jira jechuudha. Akkamitti jedhaa gaa? Tokkoffaa hundi keenya TikTokii warri fayyadamu jirra. TikTokii warri akkaawuntii isaa qabaatanii fayyadaman jiru, warri immoo akkanumatti TikTokii daawwatan jiru. Garee lama jira jechuudha. Kanaafuu yeroo isheen akkana jettee viidiyoo hojjettu namni akka ishee tokko Itoophiyaan akka ishee tokko jechuudha. Madaamii faana kan PC faxxartee jiraattu immoo jirti. Isheni shufii madaam jechuu dandeessi. Shufii madaam ushtigul haadaa jechuu dandeessi. Irsa shiituun irsa abbaa manaa baabaan na ulfeesse jaarti jechuu dandeessi. By the way andur madaamii faana baay'ee PC garmalee PCdha. Sirriitti waa hundumaa nafaan haasofti gadi fageessitee nafaan haasofte jechuudha. Guyyaatti jaarsa shii faana bultuuf hin bullellee natti himti waan hundumaa natti himti waa'ee mana sana keessa qaba PCdha. Garmalee walitti dhiyaanna jechuudha. Hiccitii tokko nan dhoskitu. Irsi ishii niitii kan biraas qaba, haadha manaa kan biraas qaba. Ishee dura kan fuudhe jechuudha. Isheen boodarradha. Isheen akka ijoolleeti. Isheen sun nama guddaadha. Waan hundumaa natti himti baqa. Ishee sana faana masaanuudha mitiire Snapchat isheerraa suuraa fiddee, viidiyoo fiddee waan isheen guyyaatti hojjechaa ooltu fiddee natti agarsiisti. Ana moshee wayya minaamin jette. Mee hin bareedimna bakka baay'ee akka hiriyaatti natti dhiyaatte jechuudha. Maal jechuu barbaadeen seetan namoonni akkanatti madaamitti dhiyaatan jiru. Madaami isaan sirriitti akka hiriyaatti dhiyaatan waan hundumaa faana haasa'an sirriitti jiru. Isaan akkasii kanan dhuskanii jechuudha. Yeroo kana madaamonni immoo maal godhu seetani kana yoo dhagahanii kanarraan isaanis Instagram irratti viidiyoo ni hojjetu. Baay'een isaanii Instagram fayyadamu waan ta'eef Snapchat fayyadamu baay'een isaanii. Ijoollonni madaamotaa immoo baay'ina ijoolleen Arabaa immoo xixinnoo ishii immoo TikTokii fayyadamti. TikTokii baay'ee ilaaluu fayyadamu jechuudha. Akkanatti mucaan kun hin argamti. Yeroo sana madaamii bira gaafa ga'e madaamii maal goote hin gubdi intala kana. Dhugaas haa ta'u soba. Yoo abbaa manaa ishii irratti qooste ta'es akkamitti abbaa manaa ishii hamma na faana jiraate na ulfeesse jedhamutti akkamitti yaadee viidiyoo hojjetteen inni kan biraadha. Dhugaa taanaanis dubbiinsaa kan bira mana sana keessa hin baastu abiddaan gubdi. Manuma sana keessatti xaargooti. Qoosaa akkanaan beekan isaan waa'ee abbaa manaa isaanii. Unkaan abbaa manaa isaanii maqaa dhooftee waa gochuun ol jettee akka ijaan akka carraatee ijji isaa walirra bu'eellee warri maraatan jiru warri ibiddatti qabatu jiru.
Kanaafuu namni garaagara jechuudha. Waan ittiin qoosan adda baafachuudha. Viidiyoon naa hojjetu adda baafachuudha. Waa'ee madaamii ilaallatu tasuma hojjechuun hin ta'u. Tokkoffaanii baay'een isaanii googalii irra hin toroggomatu isaan. Afaan Oromoo hin toroggomatu. Barreeffamallee hin toroggomatu Arabiffatte jechuudha. Waa tokko jala darbuu hin dandeessu. Shakkinaan Arabni shakkinaan immoo hin danda'amtu. Si shakkinaan waan ta'e si shakkitee si hordofuu jalqabnaan hamma dhumaatti si hordofti. Hamma dhugaasaa bira geessutti hinuma si hordofti jechuudha. Baay'ee isaan taalantii akkanaa sirriitti qabu. Waa hordofuu jalqabnaan garuu yoo ilaaltu keerlas fakkaatu dhimma nama hin qabne fakkaatu. Shakkinaan waa bira ga'uu barbaannaan garuu amma dhumaatti hordofanii bira ga'u. Kanaafuu afaan Oromoo hin dhageessu, afaan Amaaraa hin dhageessu jettee waa'ee madaamii, naannawaa ijoollee madaamii, naannawaa abbaa manaa madaamii irratti tasuma viidiyoo hin dalagin bakka. Viidiyoo hin dalagin. Siruma waarsii godha. Haa ta'u itti bohaaruuf haa ta'u, yeroo itti dabarfachuuf haa ta'u, ijoollee faana haasa'uuf haa ta'u. Yoo dhuftee sirbi jira warra sirbuuf, yoo dhuftee faarfannaan jira warra faarfatuuf, waa'ee kee haasa'e, waa'ee kee yoo toroggomame waa'ee kee odeeffamaa uumaa miti jechuudha waa'ee kee jechuudha. Waa'ee biyya kee haasa'e yoo toroggomsiifatte illee waa'ee biyya kee haasa'e uumaa siin gootu. Kanaafuu siireessu mucaan amma viidiyoo akkanatti dalagde kun riiskii guddaan mataa ishirra jira jechuudha. Balaa guddaan mataa ishirra jira jechuudha. Viidiyoo sana hamma daftee hin balleessinetti yookaan immoo viidiyoon sun namoota baay'ee bira ga'ee Araboota bira ga'eera taanaan isaanis viidiyoo irratti hojjetu. Akkuma nu reaaktii irratti goonu reaaktii wal irratti goonu isaanillee wanta isaan ilaallatu tokko irratti baay'ee reaaktii godhu jechuudha. Abbaan manaa madaamii na ulfeessee akkamitti akka ta'e illee hin beeku maal na gorsitu jettee bobboossi. Akkamitti akka ta'e maal na gorsitu jettee yoo carqiidha jettan illee carqii miti jettee garaashirra uffata fuutee agarsiisti. Yeroo kana Araba tokko bira ga'e jechuun Arabni daftee wal biraan geesse jechuudha. Qaxxitaa waan isaan ilaallatu tokko taanaan balaadha taanaanis rakkoodha taanaanis sheemiidha taanaanis waa'ee karaa kaddaamaa dhufe taanaan dafanii wadaa'uun wal bira geessisu. Maaliif jireenya isaanii waan ta'eef. Ormatu mana isaanii keessa jira waan ta'eef. Nama isaanii hin beekne ta'e tokkotu iddoo ta'e dhufee mana isaanii keessa jira taanaan namni sun balaa geessiseera taanaan hin agarre akkamitti wadaa'uudhaan saraacha'u jechuudha. Yerootti intalli wayii jechuudha biyya Beerut keessatti madaamii shiqalte jedhame sana Saawudiin jira. Yeroo sana madaamiin daftee biddeen natti agarsiiste. Maaliif natti agarsiiste seetan? Sodaa qabdu jecha natti agarsiiste jechuudha. Sarraateenyaa Itoophiyaadha. Sarraateenyittiin Itoophiyaadha jedhamnaani shufii faayiza naan jette. Faayiza jettee na waan shufii faayiza haada Itoophiyaa naan jette natti agarsiiste. Isa booda yeroo dhufan Itoophiyaan nama qalti jedhu madaamii faana warri madaamii faana gaaddeenyoonni sodaatu jechuudha maal Itoophiyaa jechuudha. Ammallee taana Itoophiyaa baay'ee sodaatu. Itoophiyaan baay'ee jabaatti jedhanii Itoophiyaa guwwiyya jedhu. Itoophiyaa guwwiyya jedhanii Itoophiyaan sodaatu. Kanaafuu dafanii wal biraan ga'u waan hamaa akkasii jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun siirees waan akkanaa hin hojjetin isinillee irraa baradhaa. Wantoota kaameeraan haa jiraatu kaameeraa biratti viidiyoo dalagdu garuu wantichi gaafa toroggomamu waan tokko shakkamuu gaafa jalqabu ijoolleen warri madaamitti baay'ee dhiyaatan madaamitti yeroo himanii shuufii haada baabaa mana jedhanii yoo itti himanii isheen Araboonni immoo dubbii fi akka fincaaniif dubbiin qabatan Araboonni dafanii dawwalu haada kaddaama waahida kaddaama Itoophiyaawwi esawwi ma'amedrii washoo haamal beq. Isheen sunis hojiin qabamaan silkii eessarraa argite minaamin sakatta'uu jalqabu bira gahu. Viidiyichi meerre jetti ga'amma gaa dhuftee hiriyaashitti dawwaltee kaatee madaamii ishee waaddanyaa ishee viidiyoon isaa meerre hin ilaalla abbaashii bira geenya hin toroggomsiisne ween viidiyoo jettee dhuftee kaddaamaa ishee gaafatti ga'a. Kaddaamtitti agarsiisti miti achirraa gadi buusanii hin toroggomu. Sirriitti toroggomu bira gahu. Iddoo isaa qaxxayanii bira gahu. Mucaan kun maal taatee risk adagaa keessa balaa keessa galte jechuudha. Dhuguma ulfeesse taanaan isa isinitti himuu hin danda'u. Akkamitti akka shoot gootu madaamiin jechuudha. Sobaan immoo irratti viidiyoo dalagde jechuun immoo abbaa manaa koo akkamitti hammam yaaddee maal gochuu barbaaddeetu viidiyoo akkasii. Lamaanuu baay'ee mushaakila wallaahi.
Bakka maajii akkasinitti hin beeku of eeggachuu qabdu. Wanta isin akka qoosaatti viidiyoo sakandii 15 sakandii 30 sakandii 35 haga anka qoosaatti follow argachuuf like argachuuf hojjettan booda gara lubbuu keessanitti deemti. Kanaafuu tokkoon keessan waan gootan hundumaa siireesiidhaan dalagaa viidiyoo keessan jechuudha. Waa'ee keessan qofa, waa'ee biyya keessanii qofa, waa'ee madaamii dubbatina tasa maqaa madaamii dhayinaa. Isin shakkinaan hin toroggomatti waan isin jettan hin dhageessi. Lubbuu keessantu bada, jireenya keessantu bada. Okay? Of eeggachuudha jechuudha. Ulaa gorroo keessee sareen afaan keessee ollaarra waa keesseedha Oromoon yeroo mammaaku. Ulaa gorroo keessee jechuun balbalarra durumayyuu wanta sareen jalaa nyaattu san ala keessee hin cufanne booda immoo ollaarra waa keessee ollaa kumatti booda madaamin akkasna goote asna oofte akkasna goote maali mushaakil jechuun of eeggachuu wayyaa. Wal kabajanii wal faana jiraachuu wayyaa. Waa'ee madaamii kan tuqu dubbachuu dhiisu. Waa'ee abbaa mana madaamii, waa'ee ijoollee madaamii viidiyoo dalaguu hin barbaachisu. Asiniin jedha. Gorsa kanarraa yoo isinitti tole laayik gochuun dagaltiina galatoomaa.